Seyxaanii hojii seyxaanaati. Seyxaaniin gammadamoo gammadu. Kuni gaaffii biraadha. Kana maan hin dubbisneen. Okay, warri garte. Okay, Yuudaa seyxaanii Yuudaatti galee moo galle Yuudaatti? Galeera. Dabarfamee akka gurguramu kan karoora kana shoora kana taphate seyxaana moo seyxaana miti? Ilaa inni jammara dabarfamee kennamuun isaa dirqama. Beeke hojii kana kan karoora kana baasee mastermindii master planning waan kana Yesuus akka dabarfamee gurguramee ajjeefam fannifamu kan taasise seyxaana moo Waaqayyo? Waaqayyoodha. Waaqayyoodha akkas taasise? Wow. Kanaafuu hojii warri Yesuusin ajjeese hojii Waaqayyo abbaa dalaganii kaa eebbifamoodha. Maarree ajaja Waaqayyo raawwatanii. Eega. Bakka ameen. Akkasi. Maal badii maal qabarree? Tak jireenya bara bara argatanii. Eega. Akkasi kaa. Yakkamu Yuudaanis yakkamaa miti. Hatta seyxaanillee yakkamaa miti. Warri Faarisoota warri ajjeeses isa fannisee ajjeesanis yakkamoodha naan jenne mas duran cubbamoodha. Qulqullu jarri yakkan qaban. Ajaja Waaqayyo fudhatanii Waaqayyo abbaa. Miti? Kun kan orri ajjeesa yakkamaa miti. Namni nu ajjeesa yakkamaa miti yottee haasofteeti jammara bara. Waan si jedhe warri Yesuusin dabarsee gurguree ajjeesee fannisee gartee awwaalesan uummata yakkamoodha moo yakkamoo miti fuula Waaqayyoo biratti duratti. Gaaffiidha? Gaafe kaa deebiidha sila. Yakkamoo miti. Akkasi kaa kuno. Okay, Yesuus Kiristoos uumaan beekan yaa abbaa dhiisiif kan jedhee kadhate san eenyu? Dhiisiif jedheera araara kadhatee bariisumatu. Eenyu Yesuustu Waaqayyoon araara kadhatee. maaliif kadhataaf? Cubbuun dalayne maaliif kadhataaf? Ayyo. Misgee. Bar kanaaf waldaa keessa gabbaha wangeela dubbisan sababaa san akkasii sababaa san isa ajjeesaniif. Duba maa yakkan dalayne eebbisuu qaba ka eebbisi yaa Waaqayyoo kiyya eebbisi yaa abbaa jechuu qaba malee irra darbii fi humaan beekan yakka isaanii kana maaliif jedhaan? Sagaleen kee badee jira abbaa. Sagaleen kiyya maal ta'e dhiiroo? Maqaa Abu Muwaaziin. Sagaleen nama foonii ta'erra. Misgee. Wallahi. Misgee. Mee ameen jedhe maqaa jechuun maqaa kartee maqaa. Sagalee kee badeera. Sagaleen eessa badabbo? Sagaleen kiyyan badu. Ilaha illa. Mee warra dubartii tana dubbisnaa shawaa yookaan atinaa fi akkam nagaa jirtu? Nagaa. Shawaa koo moo shawaa too moo shawaa koo jette? Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullah. Akkam nagaa jirtu yaa ustaz? Nagaa alhamdulillah. Islaamaati ati anaaf jennaan rabbi si baase. Maate. Peenteen si see bar. Peente setee wal galchitanii? Ati anaaf Yesuus jedhanii maqaa kanaan deeman yeroo baay'eedha. Ay wallahi islaamu. Guruba misgee. Allah kutee gaa maal godhu akkana xalafa xumarra akkanuma peenteen jalaa deemtu osoo warratti waliin galii yaa rabbii kiyya. Wallahi. Deebe kutee. Wayyoo bara biyyiin biyya bulchu keessa maaluma taane jedhama. Akka nu goota yaa Waaqayyo. Andaara biyya lafaa lallabaa jedha. Maashaallah ustaza safara zinjir ta'in dheessanii godha. Maal goona ayya shawaa tana fudhannaa qoyme shaada qabsiifna wangeelan. Shawaa. Akka feeteen isa. Nagaa ustaz. Waan jedhu Yesuus kana fudhachuu maa didda shawaa? Ati naaf muslima ustaz? Lala muslima miti. Wangeela moo dubbisne kana hunda dhagaa jirta waanuma gariillee muraasallee islaamallee taatu keessa. Ni dhagaa jiran. Tole Yesuus siif waaqa moo nama itti amantamee jechuun si mormuu sin fene akkuma jechuun ati amantu qofa jechuun ragumaan si garsiisanii waan akka masii wajjin falmu. La amma garuu nama jedhee nama duratti waaqa jedhee nama naas kenname. Amma jechuun amma ifa sii galee akka jechuun Yesuus waaqan ta'in akka nama ta'e.
ايوه امنا قال اجرا غري شلال فيت ان شاء الله ربي سيالف سبو أتك وانا مرة أفان أورموتي أبا تاجن نبر كنا مقاك شواكو جديتين سلبسة وانجيل أفان أورموتي لبسة وانجيل سكر ما فان أورمون بره إيجا أفان أورمون نوفين قال ما في نوجدر نوجيجر نوهي كاني نتيران قبايارة بيتر داجرني يو أفان أورمون نافين قال ما نفين أورموتا أنا ما فان أورمون جاك سابرة تيرا درد إلما باج ada Eva gaha ija kalama jetin ze أتشتي قدي فين نبر أفا باج جنة دبسنا إسانومان بريسنا اللي sanuman lallamnelle jiran siifin gal ogunaan jetta nama iyya soko siifin gal unaan jetta siifin gal le dem obboleessa yooni manya sow no jari jecha wada rake nama ni jedhin jedhin oromo fi oromo tiktok re oromo kutaa me kennan kutaa kudha lama naan jedhe tokko hayyawo kudha takka la no naan jedhe kudha lama tam yannan warri tiktok ida oromo jedhama jedhe kutaa kudha lama akkas naan jedhe إذن اللبا والله مالي في جنان ربي سبحانه وتعالى ما فعلافز غافين نما ينفيسو قلبي نما وييسا غافين نما ينفيسو قلبي نما وييسا غرتي إذن اللبون قلبي سن وييسا مالي إذن ينفيسو جرانو ربي خان نما فيسو غرتي أكسكا ورابسا يوسي نان هرّي ويدو يجري جران هرّي ويدو يغمّچودا غرس غيزس ردمه سن للمنوس نتي gammachunu dhagame sin lallabun islaama fudhatanis yoo sin lallabnes lallabu malee nuti maal goone yesuus namni hundi fudhanne nabi muhammadi sundi abrahaami sundi jannataa fi bidda qopheesse namni akkami dhufee nama oromoo saba oromoo tokkoon siif hin galu akkami jira waan muraasa ee nama galuu dhabuune malee dictionary itti laallanna ani ilma namaati yeggu jedhu siif hin galu yesuus akkas jedhe inta baate yaa barattoota kiyya siif hin galu hafuuraan malee bakkuma takka akkas jedheen hin beeku yesuus kiristoos Gaafii gaafatan iccitidha kottaa keessaan na gaafadha yeellam kallattumaan dhugumaan isinitti himaa jira Yesuus takkaa icciti hin barsiiseen beeku Yesuus iccitidha wanni jedhamuus hin jiru waldaadha lafa kaayan tokko jechuun Yesuus birattis tokko yoon akkanas hin jedhame fakkeenyaaf qalama meeqaan ol qabe shawaa yes lama tokko yoon isin jedhe dhugamoo soba sobadha anaa fi abbaa yeroo jedhu lama moo tokko lamadha qalama diimaa fi gurraacha yoon isin jedhu qalama lama moo tokko lamadha qalama diimaa fi gurraachaan harkaa qaba itti aman yoon isin jedhe qalama lamaan harkaa qaba jechuumi anaa fi abbaa yeroo jedhu gartee ragaan nama lama ragaan nin fudhatamaa jedha Yesuus abbaa fi ani waaqayyo tokko jedha hayya akka nuun jedhan dhufanii abbaa ilma hafuura qulqulluu tokko wali jedha jarana loojikitti afaanuma kam keessa jirti barattoota Yesuus akkana barsiise moo waldatti lafa kee faranjii lafa kaayee fide Afrikaatti kana faranjiidha kun yaada karoora faranjiiti takka jechuun takka lama jechuun lama qofaa jira jedha Yesuus tokko si waaqayyo isa tokkicha jedhe isa dhuga isa Yesuus kana Yesuusin ergees beekuun isaanii jireenya baraati ati waaqayyo tokkicha dhugaati abba ani kanaas ati na ergite isaati ergite jedhanii yoo dhugomsan jireenya bara baraati jedhe mee gara dhiiraa dabarra eegati rabbi si laafisa hayye gaafadhu okay ortodoksiin otoo kiristaana hin jedhamin duratti maqaan isaanii maal jedhanii waamataa turan barattoota Yesuus odoo kiristaana hin jedhamin duratti maal jedhanii waamamaa turan guyyaa inji jira kana guyyaa keessa bar maqaa kana hunda gartee wangeerra fidan malee barattoonni Yesuus akka quraanaatti islaama gartee duuka buutu warra waardof Yesuusis akka afaan Yesuus islaama wangeeluma irrattu islaama gartee maqaa kana guyyaa keessa fidan malee islaama jechuun nama waaqayyoof masakamu waaqayyoof dhageessee fadhakee dhiiftee fadha waaqayyoo raawwatte islaama jechuun kanuma hiikoo biraan jiru ani islaama yeroo isin jedhu amma an nama waaqayyoof masakamu waaqayyoof ajajamu jechuudha bara hiikoon isaa biraan qabu wangeeluma irraa Yesuus akka islaama ta'e yoon si kannees nama ni fudhatta Yesuus Kiristoos akka islaama ta'e wangeela irraa
Yeroo Yes. sagadaa ture isaan ni beekamu. Sagado jechuun islaama jechuun afaan arabaati shawa afaan arabaati islaama jechuun gartee waaqayyoof masakamuu yookaan bitamuu waaqayyo ajaja waaqayyootiif buluu jechuudha. Amma yoo kallattiin direct musikaa fadhee naa deebisa. Yesuus Kiristoos Musee fi Abrahaam waaqayyoof gartee butamanii waaqayyoof bulamoo fadha waaqayyoon raawwatamoo fadha ofiin raawwatan. Fedha waaqayyooti. Gooba san kalma jechuun islaama jechuun nama fadha waaqayyo raawwatu jechuudha. Direct ma fi waan akkasuma deebiste dubbiin akkasii dhumatti. Yes. Ask what is the name Medin? Okay. When I ask you say you say you had already. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله Akka وبركاته. macaafattu ustaaze Yesuus Kiristoos fedha isaatiin fannifame moo La. Yahudoonni ofuma isaaniitiif Fadhasaati takka Yesuus du'a lubbuu isaaf baraaruuf maatillee lubbuu isaa baraaruuf gaafa xiqqaarraa egalee gaafa dhalateerraa Herodoos mootiin gartee achitti dhiira ijoollee daa'ima fixu gara Gibxi waggaa 8 mo'aa tursan godaananiin Yesuus baqachaa ture gartee waaqayyo booyaa ture waaqayyo kiyya waaqayyo kan ko lubbuma isaatu kan guyyuma tokko booyaa ture Yesuus guyyaa tokko Yesuus ani isiniif du'uuf hin dhufen jenne waan inni dhufeef qofa warra gartee jal'oo akka gartee garaa geeddaratan qofaaf dhufe mee wangeela si dubbisa waan inni dhufeef Yesuus waan inni dhufeef Luqaas meeqa wangeela fi kana Luqaas boqonnaa 5:32 ni qabda wangeela Laa hin qabu bilbilarraa hin qaba Sii gara dubbisa. keessa deebi'uu hin danda'u. si dubbisa keessa deebitee ilaaluu dandeessan kanatti deeqaa takka fatee Luqaas boqonnaa 5:32 laalladhu as deebi waa xiqqoo yaada siif gala jechuudha waan Yesuus dhufeef du'uuf hin dhufne nama ajjeesuuf hin dhufne waan inni godhuu dhufeef si dubbisa dhaggeeffadha Yesuus du'uuf dhufe nuu du'uu dhufe isin du'a nama nagaa tokko kanuu lafaa kaatanii ajjeestan isin akkana jedha kunoo 5 boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti akkana jedha dhaggeeffadha akkana jedha Yesuus waan inni dhufeef ani dhaggeeffadha ani jedha Yesuus Kiristoos ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuuf hin dhufne eenyuuf hin dhufne jedhe hawwi eenyu Warra tawa jireenya qajeelchu jiraataniif hin dhufne. hin dhufne waamuuf hin dhufne cubboota garaa yaada isaanii geeddarachuutti waamuuf hin dhufe malee isaaniin jedhe eenyu gartee waamuuf dhufe Yesuus Kiristoos Warra karaarra goranii jiran yaani warra rabbiin tokkicha waaqessi. akkasi garaa isaanii yaada isaanii akka toobatan akka araara waaqayyoon gaafatanii cubbuu isaanii irraa gartee waaqayyoon kadhatanii geeddaramaniif jijjiiraman kanaaf hin dhufe malee ani gartee warra jal'oof hin dhufne jedhe gartee warra qajeeloof hin dhufne jedhe qajeeloof warra gartee akka hoolota badan warra jal'oo yaada isaanii warra cubbamoo kana waamee gara waaqayyoon yaamee waaqayyoon kadhatanii yaada garaa isaanii akka geeddaratan kanaaf hin dhufe jedhe du'uudhaaf hin dhufne jenne Yesuus cubbuu isaanii osoo du'uudhaaf dhufe cubbuu isaaniitiif hin du'u dhufe hin jenne ka bakkuma takkattuu hin jenne gartee fidaa jenneen bakkuma Yesuus cubbuu keessaniif hin du'u dhufe cubbuu aadamiif hin du'u dhufe jedhu akkanumatti nama waan bar kijibni waan hin jirre amma kalma lafaa kee ani faranjii doon sin jedhe laal faranjii bar doon sin jedhe ni fudhatta Fudhadhu. dubbii Yesuus ani gartee isiniif du'uuf hin dhufe cubbuu keessaniif hin du'u dhufe cubbuu biyya lafaatiif hin du'u dhufe maal jechuudha Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu na faradhaan jenne mee dhaggeeffadha waan jedhu Maatiyos 6 lakkoofsa 5 irra dhayina mee dhaggeeffadha jedhana Enteen wartee waldaadhaa waan isaan barsan adda TikTok irra waan adda nutti haasawan wangeelli waan adda haasawa jedhan Maatiyos 6 boqonnaa 5 irraa dubbisna mee dhaggeeffadha waaqayyo kan ta'in Yesuus waa'ee kadhannaa barsiise 0 jala sarrase jechuudha Yesuus dhaggeeffadhu akka jedhu mata dureen isaa tokko jedhu Maatiyos 5 boqonnaa 5 irraa yaa akkana jedha waa'ee kadhannaa ni beektanii miti du'aa'ii kadhata akka itti kadhatan Yesuus kadhatan immoo qaama kadhatanii ajaje Yesuus akkana jedha dhaggeeffadhu qalbiidhaan jala deemi Yesuus itti fufee yeroo dhuma kadhattaniis akka warra of argisiisanii hin ta'ina akkam hin ta'ina jedhe shawa Akka warra of agarsiisanii. dhorkaa jechuudha bara of hin argisina kadhatte yeroo kadhattan yeroo sagaddan jechuudha hin ta'ina jedhe
Inta'ina isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuudha jaallatu jedhe boo. Maqaa isaatiin Yesuus fayyisaadha maqaa yaameen fayyadalala. Kana dhokota waldaa keessattis namni ni harka dhokodhaa sagadaa jedha. Karaa irrattis kun akkana jaalatan jedha. Yesuus akka dhokotanii kadhatan akkana ofii mul'ifne dubbate. In jaalatu isaan akkaratee maal jedhe karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuu in jaallatu. Ani dhugumaan isinitti hima. Isaan gatii isaanii fudhatanii jira. Eenyu warri gatii isaanii fudhate? Warra Rabbiin warra argisiisu. Karaa irra dhaabbatee warra waldattis warra namatti mul'achuudhaaf argisiisu warra kadhatu kana gatii isaanii argatanii jiran jedhe. Jaffa ati garuu yeroo dhuma kadhattu mana keetti ol galii balbala kee cufadhu. Yesuus na kadhadhu jedhe. Eenyu kadhadhaa jedhe? Seexaan kadhadhaa jedhe? Ana kadhadhaa jedhe? Abbaa kadhadhaa jedhe? Dhaggeeffadhu mee. Ati garuu yeroo dhuma kadhattu mana keetti ol galii. Eessatti? Mana keetti ol galii. Mana keetti ol galii balbala cufadhu. Maal godhi ulaa bani jedhe? Cufi jedhe akka qaamni tokko sin dhageen iccitiidhaan waaqayyoo kadhatta. Cufi jedhe iccitiin tana haa waaqayyoo kadhatan. Cubbuu kan kee hunda itti himatu akka namni sin dhageen. Yaa waaqayyo guyyaa sana akkanaan godhe ijjiti jekkana taate qaamni kee akkanaan dalage naan na balleesse jekkaan dalage naan san waaqayyootti himatta iccitii ta'isee itti haasoo itti gartee balbala cufadhu abbaa kee akkana jedhe abbaa kee isa iddoo dhoksaa jiru sana kadhadhu. Eenyu kadhadhu jedhe? Abbaa kee. Yesuus kadhadhu jedhe? Na kadhadhaa jedhe? Ameen. Na jala deemaa jiran abbaa kee isa iddoo dhoksaa jiru sana kadhadhu. Abbaan kee inni iddoo dhoksaatti argu gatii keessiif kennaa. Eenyu gatii namaa kenna yeroo kadhatan? Yesuusi.